Maayee. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إن شاء الله نبرنود كينيا كتاب تجويد المصور سنرى درسي إساء تقفى جل قبل نجر إن شاء الله تعالى. كنافو كتابني تجويد المصور كتاب أكان bareedaadha. Kitaaba akkaan yeddu galeessas hin gabaabsus dheeraa addii baasus miti. Kitaaba keessatti ganaa dubbachuu ta'aa. Fakkeenyaaf waa'ee tajwiidaa kana keessatti culamaa'iin warra duraatii fi warra boodaa ibsa bakka wal dhabu dhabuu qaba. Laakiin kitaaba kana keessatti Dr. Ayman hafidhahullah hiika yookaan ibsa ulamaa'ii asiin duraatii fi ulamaa'ii hammaa wal cinaa qabee kan ibsa jechuudha. Ibsa gabaabaadhaan ibsa namaaf galu jechuudha. Inshaallah waa'ee kitaabaa inni nu hin dubbata. Amma gara kitaabaa dabarfachuudhaa fi abbaan kitaabaa Dr. Ayman Rushdi Suwaid. Inni kuni caalima guddaadha. Biyya Sawuriyaa keessatti kan dhalate. Qaraa'atii Ashraa Subraa Kubraa warra beekamaadha jechuudha. Isa kana biyya Dimishqaa keessatti Sooriyaa keessatti dhalate. Hijiraa nabii irraa 1374tti kan dhalate jechuudha. 1955 dhalootarraa jechuudha. Akkasuma koreelee hifzii qura'aanaa caalamaa keessaa isa tokko, caalama islaamaa keessatti koreelee hifzii qura'aanaa keessaa isa tokko jechuudha. Dhaloonni isaa 1955 hijiraa nabii irraa 1374tti jechuudha. Amma umriin isaa gara umrii 70 wahiiti biyya Dimishqaa Sooriyaa keessatti jechuudha. Laakiin iqaamaan isaa yeroo ammaatiif nama lubbuun jiru rabbiin isaa tiksu biyya Saudii keessatti jechuudha. Jinsiyyaan isaa Sooriyaadha jechuudha. Isa kana laakiin qaraatii Ashraa Suguraa Kubraa beekamaadha. Lugawiyyi, sarfiyyi, naxawiyyiidha. Rabbiin isa haa tiksu. Nullee nama ilmi isaarraa fayyadamu rabbiin nu haa taasisu jechuudha. Akkasuma barnootni hedduudha. Ma'ahada hedduurraa barnoota hedduu biyya jaamiyaa Azhar biyya Saudii keessatti jaamiyaa Ummul Quraa doktorummaadhaan kana hundaanuu nama baratee bahe jechuudha. Kitaabni inni kaa'ee kitaaba hedduudha. Kitaaba hedduu gara kitaaba 10 oliiti kitaabni inni kaa'e jechuudha. Kanaafuu seenaan isaa gabaabinumaan isa kan. At-tajwiid al-musawwar jechuuni tajwiida al-musawwar bifeeffama suureffamaa jechuudha. Bifa suuraatiin kan siif mul'isu. Bifa suuraatiin kan siif mul'isu jechuudha. Tajwiidni makrajni isaa bakka kana kitaaboleen biraa fakkeenyaaf tajwiidni bakka kanaa bahaa, tajwiidni yookaan haan bakka kanaa bahaa, inni kun bakka kanaa bahaa jedheetuma si himee dhiisa. Laakiin inni kun immoo halqi irraa bakka kanaa baha fakkeenyaaf hamzaaf haa'iin aqsal halqi irraa bahaa yoo ka jedhu ta'e yookaan daadiin bakka kanaa baha gaafa jedhu suuraadhaan bakka sana si agarsiisa jechuudha. Bakka sana si agarsiisa jechuudha. Kanaaf tajwiidul musawwar kan jedhameef kana jechuudha. يحتوي كتاب كود هم مرسى على أحكام التجويد. أحكام واهي تجويد الرت كاملة قوتت الرت مرسى أحكام تجويد جد قوتت نما إذا كان قد لله كده سر برته هبته سر قوته جده في كافين
gahaadha. Laakiin guutu jechuun kun akka isaatti haa jedhamu malee dhibba keessaa dhibba hunda jechuus hin danda'amu. Ilma namaati waan ta'eef. Guutuun quraanaaf hadiisa qofa. Calaa shaklin tajwiidni isaa kunuu bifa lawhaat calaa shaklin lawhaatin jedhe bifa lawhaa irratti akkaataa gabatee irratti kan kaa'amee wasuuratin tawdiixiyyatin suuraan waa'ee tajwiidaa kana makhraja isaa namaa ibsitu isa sanaani jechuu bifa akkasii sanaan kan kaa'ame eenyu kitaabachi kun bifa akkasii sanaani kan nuuf kaa'ame jechuu wamurfaqun bihi isatti dhaqqabsiifamaadha kitaaba kanatti waa'ee kitaabaati waa'ee kitaabaa dubbataa ramma isatti dhaqqabsiifamaadha maaltu qursun mudabbajun siidiin naqamaa ta'e siidii fakkeenyaa fi siidii kan televizyiinii keessa kaa'anee jennaan siidii sana siif mul'isu hin jiru inni sunis siidii akka sanaa qaba. Kitaabni kun gaafa gurguramu siidii lama of keessaa qaba. Siidiin suni koompitara keessatti keessee bakka silaa makrajni halqii irraa achirraa baha gaafa jettu halqii sana sossoosaa agarsiisaa jechaan halqiin sun si agarsiisaa yookaan VFTV agarsiisaa kan deemu jechuu abbaan dandeettii akkasitti qabu. للوحاء ما جدي قرص مدبج للوحات الكتاب لوحة كتاب الرد فول كتاب الرد للعرض على الحواسب ماليف في دمو داف على الحواسب كمبيوتر الرد كاسو في دورا في CD سنة سيجر جارجتشو abbaan argachuu dandeessan kitaabacha bakka maktabarraa gaafa bitattanu CD sana of keessaa qabaa jechuu. Wa'ajhizatil isqaat akkasuma meeshaalee gidaara irratti darbamtuu taate fakkeenyaaf namni tokko yeroo waa agarsiisu mana barnootaa keessatti ta'ee bakka leenjii wayiitti yeroo kennamu meeshaalee elektiroonii kan lafa kursiirra kaa'anii gidaara irratti mul'isantu jira. Isa akkasii sana fayyadamtee wanta kana hubachuu dandeenya. Kitaabni kun waan akkasii irratti kan of keessaa qabu jechuu dandeettiitti qabaannaan jechuudha. Waan hundaa'uu kitaabni jecha gabaabumatti maal gochuu deemanni kitaabni kun jecha qofaan dubbistee hin dhiiftu hojiidhaanis agarsiisaa waa hundaa'uu hojiidhaanis si garsiisa sagaleenis si garsiisa suuraanis si garsiisa viidiyoonis si garsiisa akkasitti si barsiisaa jechuudha. Abbaan immoo dubbisa barbaade kitaabni jira. Siidiin sun immoo maal godha sitti agarsiisaa jechuudha. Kompiitaraa fi TVdhaan abbaan fayyadamuu danda'e jechuudha. Taaliif abbaan kitaaba kaa'e Khaadimul Qur'aanil Kariim Kaadima Qur'aanaa Dr. Ayman Arushdi Suweid jedha. Kuni fuula kitaabaati itti dabarfanna. Olbuti. التجويد المصور أو في سنة خنوما ماتي البتي مقدمة الكتاب بكجرت البتي ولو بتي عاسي الراتو كنيتي آمنا الرجال كبوان تي مقدمة الكتاب درسيتو كتابا جتشو درسيتو كتابا بافتا إسا جدن أكافان رموتي baafata yookaan muqaddimatul kitaab dursituu kitaabaa jechuuni maal dursituttiin kitaabaa kun maal dursiti nama wajjin qara'u hiriyaa isaarra dursiti jechuu maaliif waa'ee kitaabaa seenaa kitaabaa waan kitaaba kana keessa jiru akkaataa kanatti fayyadamaa isa jedhu baafata kana keessatti si hima waan ta'eef namni baafata kana hin beeknee fi inni kaan tokko miti jechuudha. Maaliif jennaan baafata kana keessatti kitaaba keessa waan akkanaa jira dur dhagahe waan ta'eef isaan dhagahin dura bu'uu danda'a jechuudha. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. Alhamdulillahi Rabbil Aalamiin. Salaatu wassalaamu alaa sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa alaa aalihi wa sahbihi ajma'iin.
هارون كالربي وما علمتوتاتي هارون كالربيتي رب العالمين وما علمتوتا كنت رب سنو والصلاة والسلام نجيني في رحمن هاجرات على نبي سيدنا ربؤا كينيا ونبينا نبي كينيا محمد الرد وعلى آله ساتي في وصحبه صحابة سرت اللي أجمعين شوف حالتان أما بعد جد أما بود جد فهذا كتاب التجويد المصور كتاب نكوني كتاب تجويد المصور تجويد سورة دان سيف قدامات أقدمه لأهل القرآن جده أهل قرآناتي في النهيسا جده ربين أهل قرآن نهاتايس سائلا الله عز وجل ربي جباتي قدتي قد أتها لنتين أهل قرآناتي في النهيسا جده أن يجعله إسا قدو كتابا akka rabbiin isa godhun rabbiin kadhadha sababa litashiil laafisuu fi watawdiih ibsuu diraasati haadha alcilmi cilmii tajwiidaa kana baratu akka rabbiin laafisee akka rabbiin namaaf ibsu sababaa ilmii kana akka namaaf ibsu akka namaaf laafatu rabbiin akka sababaa godhu rabbii koo kadhaa jedhe وقد حرصت فيه كتابة كان كيست بولوليت جرا تتافي قريت جرا على صحة المعلومات على صحة المعلومات ودي فنو كتابة كان صحيحة أورت على صحتي صحيحة أورت المعلومات ودي فنو كتابة كان كل تأورت تتافي قريت ودقة التعريفات ibsi isaa gadi fageenyaan akka namaaf ibsu ta'u irratti ومزجت ولتن لاك مكي بين علم التجويد القديم يدو علم تجويدا كان علماء دراتي في وشيء أكسما واتكو من حقائق علم الأصوات مركني علمي سجليدا أكت سجلين إجارمت إسا سنة الحديثية كيرو أماتين والكبتو يسنى ولتن مكجد وفي زياء الأصوات أكسما في زياء الأصوات نسي أكاتما جارمايا سقليتي تقما علم الأصوات في زياء الأصوات مستعينا أوف غرغار صفتيتي وان كان غودي بالرسوم التوضيحية فكيلي إفسطوتات والبيانية كنما أدباست لأعضاء النطق هم ندبي كينيا كوكي لاغا الربا هدي وما يتعلق بها وان إسي تررب وان إسي والقبط وموظفا فيدما هالنتين للألوان بفا غرغرا بفا ديما شقليسا قراجة بفا أداتين أكسي جرا ولتما كنه بفا أكسيتين فيدمين كتابة كنا إيه سجد في إبراز ملسوف أدباسوف جج بعض المسائل التجويدية قريلي علمي تجويدا وتمييزها الدباسو داف عن بعض قرير الدباسو فافن بفا غرغرات كنو أسوما كيستو بفا سماوي بفا ديما قراجة بفا سديو أستججو وهنداو الدسيباسو دافن غافلي تجويدا برنوتا تجويدا الدسيباسو كان هنداو أكسي جدا إذا أسوما راترا وانا تكشوسي hanga baafata kana keessatti jecha ulfaattuu wayiitu jira. Bakka tajwiidaan malleen seenne kun jalqaba waan ta'eef gaafa tajwiidatti seenne laafaadha. Har'aaf asuma irratti raawwanna. هذا وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.